jira bitaamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa Irreechi malkaa ateetee bakka abbootiin gadaa hawwan siinqee fi namoonni garaagaraa argamanitti kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti karaa nagaa fi duudhaa isaa eeggateen kabajameera. Bakkeewwan akka Oromiyaatti irreechitti kabajamuu fi keessas malkaan ateetee tokko kan ta'e kutaa magaalaa Gafarsa Gujeetti argamu akka malkaa dubartoota waliin hariiroo qabu akka ta'es abbootiin gadaa fi hawwan siinqee dubbifne kaasanii jiru. Abarraa Tashooma. Kakana umte amareho mareho mareho karanaan keessa waaqaa lafaa qabu karanaan keessa waaqaa lafaa qabu. Irreechi malkaa ateetee bakka abbootiin gadaa hawwan siinqee fi namoonni garaagaraa argamanitti kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti karaa nagaa fi duudhaa isaa eeggateen kabajameera. Malkaa ateeteetti argamuun abbaan gadaa fi hawwan siinqee eebba taasisanii irreeffataniin booda namoonni irreeffannaaf bakkichatti argamanis dabaree eeggachuun karaa naamusa qabuun kan irreeffataa turan. Akka Oromiyaatti bakkeewwan irreechi itti kabajamu keessaa malkaan ateetee kan magaalaa Gafarsaa Gujeetti argamu tokkicha akka ta'e abbootiin gadaa dubbifne kaasaniiru. Namoonni irreecha malkaa ateetee irratti argamanii irreeffatanii dubbifnes aadaa ofiin faayamanii tokkummaan kabajuu isaaniitti akka gammadan himu. Guyyaan irraa baay'ee bareedaadha. Malkaan ateetee irraa baay'ee bareeda qeerroo fi dargaggoon yoo akka tolti yaa'ee walitti dhufee kaabaa kibbaa walitti dhufee baay'ee nama gammachiisa. Oggaadhaan akkatti naannee walitti uummanni kaabaaf kibbaa boruu gannaa kan nuuf falchitee booqa biraatti nu baaste naannee oggaadhaan nu agahuun jedha. Irreessi baay'ee kan namatti toludha baay'ee kan nama gammachiisudha tokkummaan keenya akkasitti uffata aadaatiin faayamnee asitti argamuun keenya baay'ee namatti tolaan jedha. Irreechi kunis karaa nagaatiin kabajamee akka xumuramuuf gama nageenya eegsisuu irrattis hirmaachaa akka turan dargaggoonni dubbifne kaasaniiru. Irreechi haala gaariitiin kan inni kabajamaa jiru nuti immoo akka jarmiyaa dargaggootaatti warra irreeffachuudhaaf dhufan toora qabsiisaa irraa yaa'u haalli jiru baay'ee namatti tola. Dargaggeessis namni hundumtuu toora tooraanii kan inni irreeffataa jiru haala gaariidha jechuudha. Kabaja ayyaana irreechaa bara kanaa karaa milkii qabuun raawwatamuutti gammaduu kan himan haati siinqee irreecha malkaa ateeteetti arginee dubbifnes malkaan ateetee dubartoota waliinis hariiroo qabaachuu dubbatu. Irreechi barana baay'ee nu gammachiise baay'ee itti gammanne baay'ee itti boonne kadhaan keenya rabbi nu ga'e lafa nu ga'e irreecha finfinneetti irraa qabee irreecha bishooftutti horsadii irraa qabee xumuramu har'a irreecha malkaa ateetee jechuudha. Ateetiin uumamoo namaatu nama wajjin uumamtu uumamoottu jechuudha. Dhiira ta'e dubartii ta'e ateetiin guyyuma dhalatan nama wajjin dhalatti eenyumaafuu jechuudha. Ateetee jechuun haadha dhiiratis haadha dubaraatis haadha duulaa jedhan dhugaa jedhanleedha. Malkaa kanarratti immoo har'a xumura irratti irra milkoofne sabni kun bitaa mirgaa wal ga'ee irraa asitti milkaa'uudhaaf guddaan waaqa fangalta galcha. Keechattuu malkaa waaqa kadhannee kadhaan rabbi oliif nu ga'e har'a kan kaabaa kibbaa han baadiyyaa dhiisitti kan keechatti illee dhufee biyyattii jedhalata kiyya dheetoo dhufee biyya alaatti illee dhufee kabajuun ammallee bara 2017 dabree bara 2018 illee gammachuu kan akka nuun ga'u ammallee rabbi haa ulfaatuun jedha guddaadha. Malkaa ateetee jechuun keenyaa mootii kiyya oggaan jedhee fuddanatti tola. Jala bultii ayyaana irreechaa irraa kaasuudhaan karaa miidhagina qabuun uummanni irreechaa qophiin taasisaa ture milkaa'ina irreecha bara kanaaf gumaacha bal'aa akka taasises abbaan gadaa Maccaa fi walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Warqinaa Tarreessaa himaniiru. Uummanni keenya jala bultii irraa kaasee akkaataa kanaatiin naamusa isaa eegamee malkaan kun irreeffatamuudhaaf baay'ee
kan nama gammachiisudha uummata keenya baga gammadanii duudhaa fi safuu kana waaqayyo sinirraan kaasiniin jedha. Irreensi jaalala, irreensi obbolummaadha, irreensi araara. Uummanni keenya jala bultii irraa kaasee akkaataa kanaatiin naamusa isaa eegamee malkaan kun irreeffatamuudhaaf baay'ee kan nama gammachiisudha. Irreensi tokkummaadha, irreensi kadhannaadha, irreensi galateeffannaadha. Kan hundaa waaqayyo uummata Oromoo isa biyya keessaa isa biyya alaa har'aatiin bagattiin nu ga'e bagattiin sin ga'e jedha. Malkaani ateetii akkuma irreeffannaa Oromoo keessaa malkaa ateetii kan jedhu bakka kana qofatti argama. Malkaa ateetii jechuun ateetiin kan jiruu jireenya namaa kennitu kan ilmoo namaa kennitu kan nama horsiiftu. Aadaa Oromoo keessatti ateetiin kan hormaata. Kan ammoo malkaa dubartootaati yookaan immoo malkaa mallattoo dubartootaa kan of keessaa qabu. Kanaaf uummanni keenya jala bultii irraa kaasee bifa kanaan dimbiliqee uffata aadaa isaa uffatee duudhaaf safuu isaa eeggatee akkaataa sirni irreessaa jedhuun abbaan malkaa ofii edda kadhatee edda waaqa isaa galateeffatee abbootiin gadaa edda galateeffatanii qeerroof qarreen keenyas immoo abbootii gadaa duukaan ta'uudhaan awwan siiqqees akka duudhaa isaa eeguudhaan duudhaa malkaa kana eeganii akkaataa kanaatiin naamusa isaa eegamee malkaan kun irreeffatamuudhaaf baay'ee kan nama gammachiisudha. Uummata keenya baga gammadanii duudhaa fi safuu kana waaqayyo sinirraan kaasiniin jedha. Bifuma wal fakkaatuun irreechi malkaa sabbataa sandaafaa fi galaanis kabajamee jira. Roobee Abarraatu qopheesse dhaggeeffannee walitti deebina. Ayyaanni irreechaa malkaa sabbataatti bifa ho'aan kabajameera. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee kabaja ayyaana kanarratti hirmaatanis irreechi bara kana karaa duudhaa isaa eeggatee kabajamaa jiraachuu himan. Irreechi nagaa, irreechi araaraa, irreechi jaalalaa, irreechi safuudha. Safuuffannaa Oromooti. Kanaaf irreechi baranaa baay'ee gaarii natti toleera. Haala tasgabbaa ta'een, haala nagaa ta'een, haala jaalala ta'een, haala waliigaltee gaariidhaan kabajaa jirra har'a. Baran ammoo kan caalu ta'ee kan Finfinneetirree kan bareeda ta'ee kan Arsadiitirree bareeda ta'ee irreechi keenya amma kun kan sabbataatirree dhufnee hoofallee galuuf taanaa irreecha keenya immoo kabaja keenya eenyummaa keenya itti bulmaata keenya nagaa biyya keenyati kunuunfannee siiqqee teenya dhadhaabbannee marga garaa keenya habaaboo keenya wajjiniin Rabbii keenya kadhannaa keenya Rabbiin haa dhaga'u. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeettis ayyaanni irreechaa malkaa goraatti kabajameera. Eenyummaa keenya kaleessa irraa mulqamaa turre irraa eegamaa turre san har'atti deebineetu bifa kanaan gahee keenya tokkoon tokko keenya baachaa irraa jira. Anis achi keessatti nama tokko jechaadha. Achi keessatti gaheen qaba. Kanaaf akkaataa amma deeme kanaan barreen gaddaatti barana irra fooyyedha jechaadha. Bara dhufu immoo kanuma caalaa dachaadhaan daballeetoo malkaa kanatti abdii qabnuun kaayyoo qabnu galata qabnu ibsachaa kan jirru ta'uu isaati jechaadha. Galata waaqayyoo galchuudhaaf birraatti nu baaftee bacacii gannaa keechaa nu baaftee booqa birraa nu argisiifte galanni si haa ga'u jenneetu waaqayyoo galata galchinaarra. Kanaaf ijoolleen teenya ittuma caalaa beeksisaa barachaa deemu ittuma guddachaa deemu jenneet abdiidhanii ijoollee teenyatti dabarsaa irraa aadaa kana hojiirra nu oolchan jenneet abdii qabnu. Akkasumas magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanittis ayyaanni irreechaa malkaa caffeetumaatti kabajame. Kan waan hundumaatu kan sabaa sablammii kan hunda keenyatu kan irreeffannee kan itti galateeffannee abbaa gadaa taanee haadha siinqee taanee ummata sabaa sablamm taanee irreeffannee amma irreecha keenya gaggeessinee karaa manatti deebi'utti jirra. Fageenyallee dhiyeenyallee akkumatti gammachuudhaan dhufe hora Finfinnee amaanan waan tokko mufaatuu malee gammachuudhaan addaan galle hora Arsadiillee torbee irraa akkasumatti addaan gallee gammachuma badhaadhina biyya biyyarraa Baali Jimma baa kibba lixallee odoon jedhanii akkuma biyya biyyarraa dhufe amaanaan addaan gale kunillee amaana. Oduu fi odeeffannoo waamaraa FM Finfinnee 92.3 irraa simbira gahaa jiru kan dhaggeeffachaa jirtanii irreechi malkaa caffeetumaa malkaa teetee fi malkaa sabbataa
karaa safuu fi duudhaa isaa hordofeen kabajamee xumuramuun ibsame. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashomaa Addunyaanis ayyaanni Irreechaa malkaawwan kanneen itti kabajame karaa duudhaa isaa eeggateen akka xumuramuuf qaamolee tumsaan hunda galateeffataniiru. Guyyaan kaleessaa ayyaanni Irreechaa malkaawwan sadan malkaa Caffeetumaa, malkaa Ateetee fi malkaa Sabbataa irratti karaa safuu fi duudhaa Irreechaa hordofeen kabajamee xumuramuun isaa uummanni keenya uummata aadaa duudhaa isaatii fi bakka guddaa kennu nagaa jaallatuu fi keessummaa simatu ta'uu kan mirkaneessedha jechuu isaanii ragaan kominikeeshinii magaalicharraa argame ni mul'isa. Dargaggoonni waamicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kabajanii ayyaana Irreechaa Ameerikaarraa kabajuuf dhufanii gara Itoophiyaa dhufuun isaanii faayidaa guddaa akka isaaniif qabu dubbatanii jiru. Badhaasoo Haayilee. Dargaggoonni waamicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kabajanii ayyaana Irreechaaf USA irraa Itoophiyaa dhufan waamichi isaanii taasifame faayidaa guddaa kan isaaniif qabu ta'u turtii OBN waliin taasisaniin dubbataniiru. Yoo isaan akkana koottaa jedhanii nu affeeranii baay'ee nutti tole. Kanaafuu baay'ee gammannee galata guddaa qabna. Invitationii kan nu erganii. Lammaffaa garuu ka jennu biyya akkana argu akka malee nama gammachiisa. Warra kabajaan waames galatoomfachuu fedha. Agas dhufee ani haga biyya kanarra dhufee biyya kanarraa ba'ee ijoollee ta'ee tiliini tokkoffaa kiyyaa kas dhufee. Gisee Itoophiyaa jedhanii akkanatti fakkaanne. Biyya akka malee bareeddii. Hojiileen misooma koriideraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran hojii sadarkaa idil addunyaa eeggateedhaas jedhan. Karaan kunniin midhaagee namni lukaan deemee fayyaa kennaa fi lama ijoollee namni qabus gabbaatee paarkii taphachuun manaa gabbaanii qilleensa bishaan nagaan yoo namni ol ga'e akkanatti misoomsi kuyyoo akkana mul'atu baay'ee namatti tola baay'ee itti gammadeera. Waan guddaa jijjiraaranii dalagaaranii. Yoo amri yoo barbaade koottaa laala ijaan argu qabdanii dhugaa. Dhuguma yoo si himee uduu jekkee cufteetiin inni as dhaabdee eessa jirtanaan jettee Itoophiyaa dhiisii Afrikaa keessa jirayyuun jedhu biyya akka malee guddatteerti biyya akka malee bareedduudha. Kun ammayyis yoo laaltee hagammaa ijaaruu jiranii waa hundayyuu biyyi guddatuma jirti. Hojiileen misoomaa Itoophiyaa keessatti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hojjetamaa jiran qulqullinni isaanii kan biyya isaan keessa jiraataniin walgitu ta'us himan. Switzerland na fakkaata Itaalii Switzerland na fakkaatan biyyi tireenaa akkanaa qabdu seenne ture buchooftuu deeme ammoo Finfinnee keessa boolee yoo akkana keessa deemu baay'ee namatti tola. Indoome waan biyya biraa jiru na fakkaata. Biyya Dubai ka fakkaatu, Singapore ka fakkaatu ijaan arguu kun nama gammachiisa dhugaa. Waan saniif galata gaafanna. Biyya akkana bareedu Ameerikaa keessaayyuu meebii 3-4 malee biyyi hundi akkana jirtu. Biyya akka malee guddeessaniiranii. Hojiilee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiran dargaggoonni kunneen kan tumsan ta'uu himanii dhugaa Itoophiyaa keessa jiru USA'tti yeroo deebinu diyaaspooraadhaaf akka inni ibsinaa jedhan. Dhugaasaa waan ijaan argeesaa biyyatti yoo deebi'u. Innaan ammoo san booda anillee biyya kana ijaaruu gargaaruu barbaada. Paartii kee godhuu barbaada. San godhuu barbaadani. Anillee asit dhaladhee achi guddadhee garuu mana kee as jira. Asit dhaladhee asit deemuun gammada. Wanti tokko nama kennaa kadhaamu ittima garuu kootu ija keetiin ilaali jechuun ni qaba. Biyyiti baay'ee jijjiiramteetti biyyiti biizinesa ta'ee asitti biyya teenya jijjiiruu biyya teenya guddisuu baay'ee barbaachisaa yeroo duune callaasee awwaalamuuf dhufuu akka hin dandeenye fedha. So kanaafuu akka dhufaniit asitti ija ofiitiin arganii akka qara yaadan san hin jijjiirama jedhee yaada. Ani Dubaay ture. Haga Dubaay jirtu sitti dhiyaata as kootuu jennaani maali Dubaay dhisee Itoophiyaa dhufaa Itoophiyaa fi vakeeshina dhufaa jedhu ture. Akkanatti fakkaanne beektee akkana bareeddii natti fakkaanne so nama hundaanuu nama biyya ala jiru biyya keessa dhufaa laaladhaa. Hojii qabatamaa Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiru beekuu yoo barbaadan namoonni biyya biraa jiraatan qaamaan argamuudhaan ilaaluu akka qabanis dargaggoonni kunneen dhaamaniiru.
Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee